hiika isaa bareechanii nu caalaa hubatu isaan. Akkasitti hubadha. Ani siyaasa keessa hin jiru maal jedhanii of gatanii guddachuun hin danda'amu. Karaa isaatu cufama. Yeroo hundumaa wal quba qabaachaa wal jabeessaa ijaaramaa lafa jala. Keessumaa immoo geemeroonni gurguddaan dogoggortanii hamaa bakka wal hin laanne. Wal utuu fi utuu walitti hin dubbatiin illee wal quba qabaachaa lafa jalaan akkaataa kanaan sosocho'uu danda'u qabaatu. Foloowerii gurguddaa warri qabdan dabalatee kanneen miliyoona galan illee baay'ee tokko of gatuu hin barbaadan. Jaarri kokkobalchiisaa maal jechaa hawaasirraa fudhatu gaafa barbaadan immoo sitti galagalu waan akkasii waan qaanii hin beekanii uumama isaanii tokkasi. Kana beekaatu waliif jabaachuudha. Oromoon tokko kan jettu sana bakka hundatti hojiirra oolfachuu haa barannu kan jedhu yaaduma kee gabbisuuf kaasuun barbaade. Galatoomaa naa jiraadhaa. Rakkoon hin jiru waan miidiyaa hojjettanii fiddanii ammas hojjetamee dhufa. Akkaataa kana waan Mubaarak jechaa ture san lafa jala waan yooniillee kaasaa ture waan ijaarsa waan akkasii tokko miti. Lama sadii qabaachuu baakaabbii baay'ee barbaachisa waan ta'eef guyyaa akkasiitiif irratti dalagaan jedha. Galatooma ani bakka siif gadhiisa kagaluu jiraate tarii. Eke follow gola mashallah nama kumra tadi woin gentani eke follow gola nama di pasar biasa nu yuti dabala mana masuk jalan kan kau sitima atima saate mo ube matan ana tahu timi maka kau diri si shantami mega jirati le jauh betul si tahu le jauh هذا هي ladies first Mubarak ni follow Palestina jechuunko ani sila rakkoon qabu ani barbaadee nama koo yoo dibadde yoo nan guddifadha garuu akkaawuntiin telegiraamiin tokko ittiin nungoo kalaas nama kumoo kuna torba geenyerra kan biraa kan humna cimaa qabu telegiraamii namni dabalaa jira bareechaatti dabalamaati kalaas kana booddee erga akkaawuntiin achi gubanii erga kan makii gubanii balleessanii erga kan koo yaalaa jiraatanii waan ningi kaleessan natti dhufeeraan wallahi iyyaan ooleen kaleessa laayiv iyyuun galleen waan ningi jabaa natti erganiiru kanaaf warra kuma Itoophiyaa ta'ee 500 ol haraama kana booddee bakka kaa'uun baala erga wal irratti gubuu ta'e akkasitti dhaqaatii warra afaan kana dhageessanu jarri keenya dhaqaatti himaa Jaluma silas kenapa kan beek. Ya taran sana tifat elli achi jirti jedhanii himanii adii saamee suuta. Beeka mee saati keessa gibiti durraa dhaabbadhu mee. Haala baatee beeka maal dhiyoodha qoyi rakkoo qaba Mubaarak irra. Kana isara dhungatu dhungoonu ta diyaasporaati bareeda haala dhungatu na dhungadhu bulloofi. Uummata keenya ergaanan dhumatu murana dhaammadhee mootii sirraa qabadhu. Saati tokkitti deeqaa 50 tafa. Ayyaana yoo jiraatte yoo dhagaa jiraatte warra jirta hundi keessan akkaawuntii koo isa guddaa irratti gubatu uummata tuulamaa gargaarsi hadha guyyaa xumuraati waan ta'eef hundi keessanuu inafinaa kottaan dhaamsa koo xumuraati. Bareeda. Dhageessaniitu. Tira sagalee fi yaadu hin jirre moo maali garuu gadi bu'aa Natti baadiyyaa of lolaarti haa dubbattu carraa kennaa fi dubbatu talabaadiyaa habiibti. Gizenni dubbadha jena afaan dubbatammaan isirraa balleessan. Waan hin jechuu barbaade waan takka lamaan kaasa haasawallee hin beeku osoo akkaawuntiin gaafa akkaawuntiin namaa gubate akkaawuntii kanaa gubate hotaa guruppii ijaaramnaa osoo hin ta'in ati fooloorsii guddaa qabda viidiyoo takka hojjettee linkii guruppiidhaa kumantii jala keessee fi guruppii telegiraamaan uummanni telegiraamaan himte kan ijaaramu. Ni fakkeessan malee telegiraamaan miti. Instagram irra ijaaraman jarri. Hanga nama 100 takkaafuu ijaaramanii jiran Instagram gubbattee. Guyyaa akkaawuntiin namaa gubatee hotaa guruppii dabalamaa osoo hin ta'in osoo lafti nagayaa harka lafa jalaatiin guruppii ijaaranii guruppiin tuni TikTok akka durii miti. Ifiif barreessee jira rakkina hunda rakkina viidiyoo irrattis komentii irrattis waan hunda irratti barreessee jira TikTok akka duraanitii miti. Ofii keetiif ittiin barreeffattu jechuudha. Saniifuu harka lafa jalaatiin hawaasa si dhagahu jalatti hotaa mee wal mari'annaa akkana waan akkanaatiif jettanii ifa baasoo osoo hin ta'in mee hotaa dhimma sabaa tokkorra wal mari'annaa jettanii guruppii ijaartanii
kara keessaatiin wajjinaa soitan malee sababa tiktookaa akkaawuntiin baantoodhaaf wal yaamuun nama naafisi caalaa afaan oromoo beekuu jira. Usnee waan garaa keenya keessa jiru paablik godhoo osoo hin ta'in piraayiveetii gootee karaa bira jijjiirtee ummata kan kee jaartee fooloorsiin kan kee guddannaan ummata irraa baqatu osoo hin ta'in gaddeebitee karraan tana dhageetii hin qabne kabarate meeqaantamii jira. Namni tokko akkamitti akkaawuntii namaa akka dhabamsiisuu danda'u kan nama dilaan jaaramu osoo hin ta'in namni tokko akkaawuntii namaa dhabamsiisuu danda'u. Nama meeqaantamiitu kan baratee jira dhageetii kan qabne jechuudha. Saniifuu waa hunda sababa akkaawuntiin gubatteef wal yaamnee hottaa waliin jechuurra afaan keenya micciirrannee hottaa wal mari'annaa odoo waliin jenne irra bareeda jeetii yaada. Eshi bakka geeffatte? Tole. Zaakir itti aane. Asli galatoomi raacheen illee dhufee jira waan ta'eef daa'ikuma takkitti Raachee miti of course yeroo kan gilifa barate kun raachee miti miti godhanne tolkii na dide. na raayitii godhee jira inni yaa baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi dhufe na baasi gashishi kan raachee karaa yoo deebi'e na baasi gashi. Raachee miti kamala of course yeroo kan gilifa barate raachee miti. na of course miti kun raayitii godhee jira raayitii sadii raachee foloo godhee ni qaba ni jira kunoonni. Okay, waanuma hundaafuu Ani nin bu'aa asli raachuu gashi. Kalfii gaansi. Inni laalleeyyuu ano kuma sadii galuu hin didu fakkaata. Namni kuma lamaa kun foloo gaani. Kuma lamaa dhibba afurii fooyyee irra jira boo golaanii ka foloo. Yeroo hunda neetworkiin argattu bakka hundatti argattu tokkocha qaba jechuudha. Tokkocha qabu santu jalaa tare. Siigale. Amma Mubaarak lama qaba. Al lama qaba. Waan ufii lama qaba. Email haa wallattu iyyuu malee tokko nama guddaa. Ana furii qaba amma furii guddaa abbaati. Nan dubbadhaan tokko. Paaspoortii fi emailii wallattu iyyuu malee akkuma dhibba lamaa qabdi. Garuu nama guddaa waan taateef hin dagaa namni dullachi neetworkiin qabu farankaadhaan ni taara wallaahi raachee na dabaleenaan farankaa nyaataaraan intarneetii illee na didee warabbal kaaba. Akkanuma amma karaachee waa tokko dubbadhaan. Nuti mucaan kun nu guddate bakka gaarii ga'e jennee yaada turre akkaataa guddina isaa gadda akkaataa inni itti dhufe argitanii intarvii inni godhe irratti rakkoo san hunda guyya tokko nama tokkotti ibin nuyi akka faamiliitti wallaallu nuyyuu itti himateen beeku. Sigalee. Namni ciddi jireenya ofii qoyiffatee xaaree hagana ga'e irra guyyaa keessa hoxaa godhanii kuffisan nama gaddisiisanii galee. Ani tokko qaba raachee yoo barbaadate kan biraa jechuudha kan kuma 50 galee raachee fudhatta yoo ta'e irratti hojjechuu dandeessa. Yoo immoo kanan guddifadhattes mirga qaba. Omaa rakkoo qabu kan mu guddifatu wayya kanuma ka abbaan Ayyee akkana kun amma yaada kennu hundi keessan jarana yaada kennuu deeqaa tokko. kennu. Doktor, dhiifama daansii kutee hunda keessanii yoo daansii kutee hin dubbanne laafanii tokkoffaa ummanni bareechee nu beeka akka akkaawuntii isaa telegiraamii keenya keessatti daaraa ta'u wal gubuu wal balleessuun kaanaanii rakkoon qabu nus wal balleessuu boodatti hin jennu warra dhageessan dhagaa dhaqaatti himaa warra afaan kana beektanu dhagaa dhaqaatti himaa akkaawuntii raachee gubatee akkaawuntii makii gubatee akkaawuntii nameeqa gubatee kana caala obsan qabnu waan ta'eef kana booda darbe hundayyuu daaraa gochuu irratti bakka akkas goone rakkoon qabu wal balleessuun qallaadhiidha. An akka yaada kiyyaatti tama warra telegiraamii itti minu fe'ee hundinuu qophaa'eera. Linkii barbaada. Genocide irratti Achatee geessinee gadhiifne tokko lama. Lammaffaa waa'ee raachee Akan jedhu. Anu ba? Isuma kun
Sagaleen isaan jirutti maa? Oi. Injiru. Ahorita. اوكي أخي أخويا. اوكي أوكي مساء. حطي 3 معالق قهوة ثلاثة؟ ثلاثة. Waadu beektu dubbachuu mee beektu waan qabnu dubbachuun gaarii miti. Ammaan dubbadha afaan amaaraa Waala keessa qabu dubbachuu baara. afaan amaaraa keessa qabuun fi waa hedduu na fayyadee jira siyaasaa keessallee bilisa ta'uu fi waa hedduu na fayyadee jira. Miira gaarii dubbachuu baara killee mul'ii waa'ee keessa dubbachuu baara. Aannan isa jechuudha kuna waa hunda jedhaniitiin jedhanii baay'ee nama sodaadha amma eenyatti kana jechuudha sanniini waa'ee siyaasaa wal qabatu kana mana kiyya keessa dubbannaan laallaan waan hin taane qabu dhaana qabsiisa yaa rabbii kiyya. Waa'ee kilaafii ajjiisu mana kanaasa yaa mana kiyya keessatti yaa rabbii kiyya qabu. Akkuma namaallee jaarsa qabaatee itti dhufata mubaarak jaartiin kunutti illee obsaaraa fi jaartiin itti obsaaraa. Yaabbii gabaadhaa jiru. Kisaaraa hedduu keessa qal'eeffata. Akka Miira bakka mana keessa nagaama isa akka deema dhufe uffanni dhageeffatu. Amoonni tokkitti naglaaqite wallahi doktor kaardii netti na abrachuu dide kaardii annaa saana amma kana kaardii waree gaba gaba naa saa jiraatu. Nagaa amma waan inni fayyada waan amma waan inni fayyada jiru tokkoffaa kana sirna akkaawuntii nama keenyaaf wali bashan darbuu dide akkaawuntii wali bashanii walitti tokko irraa kana namaas kan jennis telegiraamii irratti gannee lammaffaa immoo yoo kana iyyi ballee waa'ee koordinaasi koordinaan tokkoffaani kompileekii tani mana mumate tajaajilan tokko keessan kompileekii goraa raachuu boora godha baay'ee intalli tokko yoo kana hojii qabattee nama 2,000 oltu irra jira tarii na jala jirtu yookaan jabdaniitu baddee dabalaa baddee guutuu namaa si dursaa guutuu dabalaa baddee jennaan alas jedhee bilbila ol fuudhee jabaata telegiraamitti nama waamaatti yoo hantee hojii hojjedhaa jennaan itti afaanuma kanaan itti manii wal adda jirti. Itti manii jennaan fiiddee bitee boorsee akka waa tokko narratti goosiin kun akkaawuntii afaan faagooti dhagaheera waan ta'etti naan jenna. Maanni waa tokko jenne jireen. Yaani propagandaan jedhu beektaa propagandaan kuni lola caalaa tokko tokko yeroo deemutti lola caalu jira. Propagandaa fayyadamee ofirraa ittisaa ture iccitiis gadi babaasuu barbaada. Mataa mareera amma akka goonu karraachi kana maal godha bettu yoo danda'ame akka inni 100 galu abdii qabanii jette bakka mucaa kunis tapha beellamaas taphanne waan ta'eef taphni beellamaas xiqqoo si faaliyaalii manaa si kaasaa maallaqas immoo xiqqoo waan keessaa qabu natti fakkaata mucaanii keessaan waan haasofne irra waan ta'eef tapha beellamaa tokkoon kiifnan jedhaan akka gootitti gabaabumatti jechuudha as taphee jira qabiin qabu raachee tapha beellamaatiin kiisna tokko tapha beellamaa sana irratti nama 40-50 hundi Oromoo ta'e viidiyoo hojjetee fi akka namni 50-60 kan jabsu goone fooloo godhanii hin guddata namni manni tapha beellamaatti taphatan immoo hin guddata lama isa kana yaada kooti kun Oromoon isirratti walii galaati inni sadaffaan immoo woboonis nu jalaa gubateera fakkaata viidiyoo wayii ergasii namni wayii duwit godhee jiru dhaqee ilaalee jennaan akkaawuntii woboo tokko nan dhabe waan gubateetti fakkaata inni machuu kanas hin jaallatu elaa kunoo tooppitu irra jira tuqaa wayii kaatee jira dhokotee si jalaa gubateetti fakkaata fuuloo godhaanii akkaawuntii guddaa jalaa gubate akkaawuntii guddaa woboodha sun anatu beekaati natu guddise akkaawuntii gara lammaffaa kan jira gonnola jalaa gubani kan isaallee gubachuu nafu akka shakku wallaahi natti himneenni akkaawuntii isaa sakaan meesatti godhe bakka woboo kana booluma laala. Kinti naa kennaa turre. Isaan sindii isa. Dubaniiru. انتوا ما بتشربوا؟ انا ما بشربش ما بحب الشربات. انا ممكن بشرب اذا كنت عم بقول انه حدا اجى عندي زياره اشي بنعمل للكل. Maali abbaabdii بشربها مع سكر شوي. عادي بشرب Mubaarak galatoomika.
يعني زي هذا اللي تعمل قهوة والشمال Gaafa filaashiin sun dunia kana jijjiirra. تركيش يعني إذا استحيت من الناس وشكرا بس أنا في ديري أنا بس مثلا يجبني ما تبقى القهوة أحب الشاي أكثر kallattii hundumaan malee jarri hin ciisani. حكيت مع maal سعادة eegee سعادة qabanii شو gadhiisan بس jedhama. ما Qabsootti جاي بعتمنا كويس yeroo kamillee بعد مسلمة تلا اسم أبوها تدري بعدك على السرشية اليوم بعت hundumaan qaroo ta'uu akkaan murteessa. Amanuun hin danda'amu. Maal بس jedhanii أكيد ترجعهم jedhanii كاش maalii أوكي amantee dantee kiisiin kaawwatu نحن بنروح ناخذهم بالمكتب أو بأي مكان هي بدها بنروحهم ياخذهم مش مشكلة kanaafuu بس yeroo أحسن jalaan كاش qabu عشان على طول يوصل rakkoolee اللي akkasumara إذا أنت murteessaa miti. بالإمام Namni Kanaafuu kuma sadii asirta kun eekeedha. Fooloo goraanii. Eekee hundi keessan fooloo goraa. Eekee fooloo goraa namni kuma sadii asirtan kun. fayyaadhaa jabaadhaa abbaa raachuu Eekee mee eekee kuma sadii galchaa haa tokko eekee kuma sadii galchaa. Eekee kuma sadii galchaa haa tokko namni kuma sadii kun eekee fooloo goraa. Inni fooloo irrallee dantaa miti. Illee baay'ee ijoollee Oromoo sappoortii godhaa bakka jarri nama keenyatti keessatti seeneetti mormaanii alaabaa kenna gizee wanta hin argitan mana warra gurguddaa hunda ta'een akka kenna miti. Nama viidiyoo illee hojjetu laayivii illee ta'e. Namni beekne jiru doktor namni beekne jiru viidiyoo beekne. Isa jarri inni ni qabani. Koppiliinkii godhaa namni kun sadii kun fooloo godhaa. Kuma lama geessanii jirtu. Sadii kun fooloo godhaa. Nama dhibba saddeetu fooloo godhee. Hundi keessan fooloo godhaa eekee kasuura jaarmarraa ofirraa qabu kan. Eekee fooloo godhaa. Raachuu kootu deebii eekee fooloo godhaa. Nama abbaa abdii akkuma dhibba nama galchitanii. Maashaallah abbaa abdiillee homaan jettan oloofaa fi jettan. Abbaa abdii dantaa dhadhaalaa lubbatti fooloo gootanii eekee fooloo godhaa hundi keessan. Hundi keessan eekee fooloo godhaa. Raachuu deebii kootu. Suuraa jalmarroo malee jarri beekan. Eekeen abbaa ta'e. maqaa barreessite tabii Maqaadhaan jedhan biratti. beekeen hin argan jennaan dhaamsu kan jedhuutan jala deemeen caqasaa ture nan sirreessa rakkoon jira. Galatuma ayyaanaa ta'a. Suuraa kan suuraa bal'aa kana fooloo suuraa jaalmarraa kana fooloo naa godhaa hundi keessan. Suqqaa qaba maqaan Eekee qabu. koo anchir goota kennaa homaa sitti hin dhagayamini. Goonni seenaa dheeraa qaba malee ilmee dheeraan qabu. Lullee gooftus sagalee taana jetteetu malee gaa waan ofii koo. Waan ofii eekee kanarraa jaalalli hin qabne silaa dhiira argite hunda ima jaalatta. Humna dhabee malee jettee waan akka hojii. Humna dhaba malee Viidiyoo garmalee naannoo ta'u. sinirra horrisu kan anumatu sinirraa qaba ture. Dhiifama guruppii jalaa ta telegiraamii irraa san ta agartee jallachiisanii achitti kanatti tiktookii namoota akkasii hubansanii liinkii isaanii keessan saniif hin argaa dhaqxanii waan isaan irra mari'atan waan isaan irra hidhan waan isaan irra hojjetan deeman hundayyuu akka dhageeffatan. Galatoon abbaatti duraalee nan barbaada. Anillee nan barbaada. Waa lama dubbachuu barbaada dooktar. Wanni bal'oo rakkoo doochin ta'inne uuma Oromoo ta'edha. Lameen maaliin jechuu dandeessaa? Tokko farratti raajuu ol deebiftee bakka deebiftee mee amma nama si daawwate laale. Nama 50 qaba. Hayi lamatti raajuu fooloo godhe moo nama 12 qofa. Nama 1 dhufe raajuu. Saniifuu dhufanii egaa dhufanii dhimma kanarraa asirra jiraanii beekanii maaliif fooloo waliin gootu? Maaliif jara gammachuu kana isaanii galmaan ga'uu barbaadu? Anta mana dooktaraa yoo taate baay'ee ilaalee jira. عبد البريء السخونية بعدين ندخل جوا الغرفي بس خلي البريء لا يعني سخني هنروح تصير وارجع عندي وعشان بعدين نشوف الخط نص نص. Inni birraa dhiisan jechuun kun jarri illiidhaan wal guddisaa deeman itti gubnee waan takka wanti isaan irraa masaaraa irra
Asumaan kana har'a asii wajjinee tanii achi lafa keessa. Lammaffaa immoo walitti ajjabu. Egaa mana keessa dhaabuun jira. Wata godhan. Fakkeenya waan jiraatu wata godhan. Maal jedhaan nama laatu? Jaarraa jira. Maal jedhaan jedhama akkasuma laachuunis jedhee jira. Maal bakka nama lamatu? Maa uummata jiru gammachu? Uummata hubachiisa qaba. Isin immoo irratti dabalu. Waan akkasii kana. Biyya faranjiin jirtu maqaa isin ittiin beekamtu kana osoo akka kanaa biyya maqaa keessa jira rakkadhee waan kiraa manaa kafalu dhabe itti barreessee doolaara 50 ergi yoo ta'e na fayyadee jechuudha. Sigara ati maqaa namaatiin fooloo guddifattee firri keetti beekeetti hin fayyaddu nama hin fayyaddu maal gootaa miidhaa qosillee wanti irraa fayyadamu tokko jiru. Kuma tokko ina fakkeenyaaf nama yeroo baay'ee asii nama arrabsaa jiran. Kanatti uraan jiran bakka kanaan jirtutti nama faayidaa waan beekaniif jechuudha. Warri naarratti bar gurbaa gowwaa nama arrabsan namni gargaarsi jiraanan dhufanii warwaatanii bira dhugatanii kadhatanii nageessan maaliif maqaa kiyyaan uf ta'ee waan deemuuf jechuudha. Yoone nama kee wanni ati gargaarsu tokko hin jira gaafa uf taatee deemtu. Osoo si jibbatu wanni birraa barbaadan jira maraatallee yoo taate nama kee hin fayyadu. Kanaaf bilis uf tayaatumaan akka taatan tayaa guddadha. Kuma takka fammastee wanni ati gootu tokko jiru. Ufuma ta'e kuma dhibba lama maqaa namaan qabaanne maqaa namaatiin qabaaturra kuma lama maqaa keetiin qabaachuu wayya. Yeroo namni kee rakkate wayii doolaara 50 kennitu si galateeffatan bakka beekamaa dhufte xiqqoo keessanii yoo waan biraa waan gootuu dhabde iyyuu. Homa nyaatturraa yoo homa faxaraatirraa gimmaasha waan shaayii dhiiftee buskuutii kenneen buskuutaaf shaayii kan nyaattu taate homa shaayii yoo sadaqataa deemte baramaan dhuftaa jechuudha.
karaa gabaabaa keessattuu ijoollee akkaawuntiin jalaa gubate kana warra maqaa jalaatiin daldalan kanallee dhaaba jechuuf namni keenya maqaa sheekotaatiin keessotaatiin daldalaa jiraa'oo nama maqaa ibsaatiin maqaa raayyatiin maqaa sheekota gurguddaa keessota gurguddaa hayyoota gurguddaa akkaawuntii meeqa jira maqaa amma shamarran hayyoota heerumaa jirtu kanaan dooktor Ililleen Taamzaa Booranaa takka gadiraa mallee maqaan ol hin baane waan akkasii kana inni maqama seenatii faara seenatiin maqaa kiyya meeqa jira sini gale gidee girigirri jaartii waliin qaama saboonni reedii fi jaartii isaa waliin san firoo jedhee bakka suuraa isaa kana poosti godhe sun masaanuu taateetiin hin raggatu warra raggatan bara akkaawuntiin ka jiraati miti gaarii miti wanni akkasii amma girigirri akkasii gadisa maqaa makkii kana mee sachi qora karaachuu amma karaa tuuritti jiru kana sachi qoramee 60-70 fooloo jiru jira gaarii miti bata caale ufta'uun hunda caala gaayis ufta'uun hunda caala uftayaa anamma akka yooni hin ta'a yoo jedhe ta'uu hin danda'u yooni akkaanaa ta'uu hin danda'u homa fedhe yoo ta'e rabbi gaafa uume haala amala kenna waan nyaannu waan dhugnu dandeettii kenna garagara kan garagara kana uume osoo wanne fedhe ta'e amma jiru yooni akkaanaa ta'uu hin danda'u an akka yooni ta'uu hin danda'u mubaarakuma biyya tokko jira akkaanaa ta'uu hin danda'u guyyaa meeqa nama raggata jedheeti namaariif akkanaan nama raggatee dadhabee dhiise kun hokka isaa itti deebee barbaada isaa itti deebee allagaa isuma dhugaa riili waan jiru biyya tokko jira wajji oolla wajji bulla wajji nyaanna bakka ani bakka eegeetiin kanattu naan jettan gargaarsa dhaabe jennaan dhima dhaabe argitanii miti mee wanni isin biddanillee jiru dhima dhaabe riskiman miskiin rajite malee ani hin dhaabe na hin dhaabe argitanii akka gaafa seena faadhatii arabsanii abbaa fedhe mana kiyya mana hin gargaaru waan fiddan fidaa jedheeti mee anaa mana mana argitanii mubaarak guyyatti yeroo dhibba kakata deemeetu babar akka tokko ta'uu hin danda'u isin yooni dheengadda anaa laayibira jiru dhufee ijoollee tokko rakkatee naan jennaani asitti hin danda'u si bira dhufaa jedheen gastii nama dhaqa malee mana baruu dhiise jechuudha abdii nama kutachiiru hagara abdii nama kutachiiftan gaarii miti isa wal haa dhiifnu wal haa qusannu akkuma arra wal jibbinu gaafa walitti hajamnu jira gaafa yooni natti hajamuu jira gaafa isatti hajamuu jira anamma yeroo baay'ee argitan viidiyoo yooniin ka feesbuuk irra irratti hojjetaa ture guyya tokko maa akkana gootan jenneen deebisee hin beeku itti fakkaate na gorsuu ta'a qiimii ittiin qabadhu nama oromoo kun arrabsu qabuu qiimii ittiin qabadhu sini galan garuu akka walii ta'uu hin dandeenyu waan waliin qabnu walii dhoofataa waa irratti walii galuu irratti walii galaa waan waliin galle walii kabajuu an akkasitti beeku anamu ijoollee abaa'oo miseensota abaa'oo deeggartoota abaa'oo kafaa'oo everything biltiginna everything abbaa fire haa ta'u waan isaan deeggaran namaa kabaju gaafa wanni wayii bade mootuu nama yoo akkanatti fakkaatti yoo yaada bilisaan ibsachuu dadhabellee humnaan raggatee namatti himu hin beeytan kan garuu hamma gaa guyyaan sun gahuutti immoo nama kamuu nama hammatee deemuun haga humna kiyyaati kanaaf oromoo nuti waan waliin dhabne malee waan irratti wal dhabne tokko hin qabu diinni waan nuti oromoo taane qofaaf nu jibu akka nuti guddan barbaada ka isaanii namni halkanii guyyaa dhukkuba nyaachisaa dawaa nyaachisaa jedhu kun miliyoona ta'e takka lama jedhe anaaf yooniin wallahi tiktookii fooloon kenna waggaa lamaan kana 200,000 warqita fure walla warqita kun amma inni miliyoona ta'e fi waa xiqqoo tofe 30 geettu 20 geettu 900 fi 80-78 qabadeen gadda galgala laale isaa mucaa iyoodaa bi walola miliyoona ta'e fi wal dhaatan dhaqqee laale sini gale kenna garuu 200,000 taran qat amma nuti warri jirru kun waan 500,000 hin gayiniif nu jaalatanii miti warri 500,000 jalatti dhiyaataa jiru amma hennuutu hafe nasri maannoo kabira xiyya tana yoo xiyya yoo gubattallee oromoo miitu waan ta'eef kan nasrii keessanii jabeeffadha an chaayinadha hin jiru yulaala Corona kamu do county city kana galchi kana namba kalas me ada istani tamu ay gubanna di bala ma nando sa kana de bashan ngawum barbado amma bana bi kubana mulati kubani bela lai
namirratti gubanii ta'u fi maraata fakkaata. Amma Oromoo ta'ee fi malee isa dhugaa rabbi meerrii yoo dubbanne abbaa abdii kan amma inni afaan Oromoo dubbatuuf Oromoo ta'ee fi malee amma abbaan abdii nama irratti gubanii. Isuma dhugaa rabbi kun nu bira jiraatu miti. Nama irratti gubanii abbaan abdii. Faranjiin sila maraattu moo nama jetteetiin hin gisee inni akkasitti daaraa dibateetiin hin taa'u laatti bara. Bakka waan Oromoo ta'e qofaaf waan beekaniif irra guban. Abbaa abdii gubuu jechuun beeraachuuleen uffa'ee dubbataa dhiqatee dhufaa. Waan gabaabduu tokko dubbadhee bu'aa asli akkuma ati jette.